ishinu deebitee jaalallee ishiitu jalaa du'ee akkas ta'ee wahammee qaasoftee jechuudha. Kanaafi garuu waaqayyo dhugaa akkasii dhugaa namaallee hin dhoksiini dhugaa mucayyoo kana waan baay'eedhaan nuffame. Fuuldurumatti ijoollee keenya shamarranii immoo barumsa ta'a. Hammam akka biyya namaa keessatti heerumaaf hin baane amantaa ofii jijjiiruu jechuun waaqayyo akkasii ganullee kana yaaduun dirqama taati. Amantii kee gaafatti dhalattuun musliima ta'es amantii isaa jabeeffachuu qabaa akka kiyyatti. Malee namaaf jecha amantii kee jijjiiruun otoo waa'een amantii sanaa si hin galiin namaaf jecha namaan jecha jijjiiruun dhugaa gatii nama baasisa. Kanaaf maqaa jaalalaatiin maqaa maaliitiin amantii ofii jijjiiruun illee hamma huumaan ofii namatti gaddullee beekuun barbaachisaadha. Kanaaf ijoolleen keenya shamarranii adaraa keessanii maatii keessan jabeeffadhaa. Obbolaa keessa warra dhiiraa halagaa jala kaattu dhiira namaa jala kaattanii maallaqa keessan bakka hamma obboleessa kee jaalattu barri jaalallee kee hammati jaalattu natu beekaa jechuudha. Sun ta'uun qabu. Halagaa yoomiyyuu si gatee sibraa deema. Sanuu kan sitti tafu kan rabbi sii kenne sana yoo ati rakkattellee kan sitti tafu nama muraasa. Halagaan hinuma dhiisee deema. Garuu haadhoon kee firri kee yoomiyyuu sirraan fagaata. Amma feete yoo miidhama kee hin jaalatu. Kanaaf obbolaa keessan jabeeffadhaa. Obbolaa keessa warra dhiiraa keessattuu jabeeffadhaa. Gaafa rakkoo gaafa gaddaa dhiirri yoomiyyuu ta'e dhiiruma nama biraa nafu. Dubartiin akkuma sinitti mana ishee daa'ima ishee yaadde heerumte taanaan rakkina mana ishee keessaa yaadde malee waa'ee dubartii eenyummaa kee anatu beeka amma dubartiin namaa dhukkubsatti. Kanaaf wanta baay'ee jira isiniin jechuun barbaada. Ammas taanaan borusii dhugaa mucayyoo kana ammoo waaqni hin baasaa abdii qabna. Waa'ee ijoollee Dubaay keessaa immoo walumaa galatti isin akka isaan dhugaa mucayyoo kanaa dhoksanii beekuun barbaachisaadha. Dhugaa isinitti himuuf ijoolleen Dubaay keessa jiru bitamtuudha, hattuudha. Ani nin beeka tokko isaanii jechuudha. Bakka warra garaaf jiraatu warra shilingif sumuuniidha jecha waan meeqa dalagu. Kanaaf yoo har'a dhugaa mucayyoo kanaa baate ammallee hojii keenya irraa yookiin akkas gidduu deemna. Suma taaksiin achi deemanii dhufan iyyuu aduun nu jeesee jedhani bara. Sana yaaduu jechuudha. Keessattuu ijoolleen karaa keenyaa sun baay'ee na aarsanii. Otoo gara biraatti dhugaa hinuma waliif du'u. Hamma fee yoo ta'e bari habbaan iyyuu malee gandi namaan dirmatu Oromoon dhugaa hinuma dhugaa mucaa kanaallee barbaadaa ture garuu immoo habbaan iyyachuu qaba sala. Ijoolleen nuti ergine san dhaqan sala dhugaa mucayyoo kana barbaadu malee abdee poolisiin wanti isaaniin jedhe hin jiru. Isaan waanuma gurbaan isaaniin jedhe haasa'u. Maal jedhe gurbaan jawuu isaa sun mucayyoon kaadhimaa qabdi. Kaadhimaa mishisu waan baay'ee wajjin rakka. Inda'uun laayisensii walii guutanii abbaa manummaa fi haadha manummaa qabu jedhe. Mucaan immoo eegasi maal jedhe waan tokkoyyuu walirraa hin qabnu maatis waliin barsiisne waan tokko hin qabnu jedhe. Akkasuma afaaniin haasofnee jedhe. Amma kana qixxee isaan sobanii isaan gowwoomsanii jechuudha. Kanaaf ijoollee keenya namatti muruun sa'aatii kana namni akka dadhabaa ta'e hubachuu qabdu. Isiniin jechuun barbaadaa yaadni kollee kanuma galatoomaa waaqni dhugaa mucayyoo kana haa baasu. Ijoollee keenya warra shamarraniif immoo yoomiyyuu taanaan barumsaa yoomillee hin dagatamne seenaa barbaachisan taawwata. Isin jedhee bakka taa'ee fudhatu jechuudha. Kanaaf kanumaa galatooma. Bareeda. Burtukaan magana gaannutti wanti yaadamu yaadda qabda. Burtukaan. Yaada siyaasaa jiru dubbadha. Guddata. Wayyaa Zakii. Tokko maal jedhameetta gara furmaataa deemaa malee asirraa maa wacaa hojjetaniis maal yaadachuu qabu. Kan akka yaadutti ammoo isuma Oromaa nafaniifu waliiwwanuma keenya kanneen achitti hafan biyya armaa jiran kanaafuu barbaarumsa ta'a. Yaada waliif daddabarsuun irratti mari'achuun
yaadachuudha ta'a malee isiillee qabrii ciisuu waan dhorkunatti fakkaatu. Isii dubbachaa hin jirru shiruma irratti xaxatamee kanaaf dubbatamaa jiru. Namni garii akkasii yaada akkasii salaa hubatanii gaariidha. Yeroo deddeebine dubbatame kun hedduu gaariidha barreerraa baratu ijoolleenis shira akkanaa. Kan darbeera amma kan dhufu namni jee. Akka of eeggatu garuu irraa qabu. Maatii ofii harka mirgaan akka qaban akka wal quunnaman irraa baratu jaallatan. Animee guddata dura qabamee jira. Yeroo obboleettii faanaatti finfinnee dubbisaa turte san mee obboleettii miti. Sitti rabbi sitti hin godhin mee guddataan wanta tokko ta'eera jedhanii yoo ananatti tuuman ana haqaama wal argine hin beekne kanattu tiktoka irraa gaafaan si dhabe miirri hoomee akkam taa'ame obboleettii miti obboleessaa miti argiteetta obboleettii ishee miti shamarree biraatti bitanii sagalee isiitiin dubbisiisanii jechaadha. Ani duufiin deemaa maal jettee yeroo himtuusanii akkuma nama biraa bilbilaan dubbisuu dubbiftee moo isiin haala kamiin dubbiftu? Namni bar gaggabee kufaa bar eenyumtuu bar sammuus tuqamaa bar yeroo san argitee lammata waan isin jette diiteel waan if dura dhaglaal dhuufuun marii qabdu hin ajooftu jaan waan if dura dhageesseef wanni haaretti ta'e hin jiru isii waan beektuuf biyyi sagaltee eessatti akka beektu waan beektuuf obboleettii humaatti fakkaanne hamma dandeessuun gaaffii namaa ofirraa deebisuudhaa fi wanta tokko daddabsuudhaaf yaalii gochaa ture. Otuma isa wajjin jirtu osumatti himtuutii miti gaafa san yoo uummanni Oromoo kun sibsi cinaan dhaabbanne ani mana koon sirratti hin gurgursee asiif gurguraan jenneen eenyu sifan guyyaa san guddata. Deebiteeree bilbila nutisanii maaf hafnisan. Isa qofaa miti nama baay'eetti bilbila jedhame dallaalota hunda dubartoota hundaatti bilbila. Silkii digdama waliin nuti bilbilaan aan jedhu amma silkii jijjiirsinne irra beekta. Yeroo masammaaf isaa hojii lammataa ammaas bilbilamee kalee keessaa baasanii jirraa baasan jedhanii amma inni itti himumaa fudhattiisi. Agartee utuu waan dubbii keessa beeytuu filan waan tokko qabamtee jirtiisi. Obboleetummaan mataanis. Inni barumsa laallataa. Namni tokko zaaki otomatti manii namoota kana fakkeenya asumarratti ilaali. Isuma adiitti himu kana hin galuuf nama. Adii addaataa nama kanatti himu hin galuuf. Anamma yeroo baay'ee wanti nani aaree mataan na dhukkubuufi waanuma adii asii achi mul'atu kana itti agarsiiftu waraqaa adii gurguraatu isin jedha beektanii. Hin galuuf nam tokko waanuma mataas irratti ulaasan hin jedhu mataan namni beekumsa uumamaan hin qabne itumaati mana barumsaa irratti ijaarte hin galuuf wanti godhamu maal akka ta'e ishii kana ofii ishiitti tasaa dhaaba turte isin rakkina mataa ishii qabdiinna ji'a torba yeroo galtee anama waan ishii kuni intiminatti ta'an hubadheera wallaalummaa guddaa keessa akka jiran asirratti hubadhe waan ta'eef duratti naaraan ture manaan isa baay'ee hamataa keessa deddeemu isa warreen dura jedhan wallaalli baay'ee intiniin cimaadha beektaa rakkina cimaadha. Guddata yoo wallaalaa ta'ani wanta namni namaan jedhu mee Oromoon asirraa iyyaa jiru sababa argaa jirti. Sababa maaliin namni kunillee shakkii waa'ee kanaa haasaa jettee irraa hubachuu qabdi ture. Hin agartu maaliif hin agarre gaafuma sana laayivii irratti namni nuti fide durbii ishiitu fide lammaffaanatu dhiyeessee malee miidiyaa irraa information hin qabdu. Waan namni namaan jedhu dhagahuun dirqama. Amma fee yoo wallaalaa ta'e namni oo argaa jiraattan akka isheen dubbattu silkii ishiitu nookiyaadha. Guddataa fide akka nutti agarsiise ishiitti wanni murteessan tokko hin jiru. Mucayyoo hin burjaa jechan ishiin maal gooti itti nam'anii burjaa jechan.
nama boontuu amma maal sitti fakkaate yeroo namni asirraa hiyyuu namni akkas jedhe amma guddataanis waan tokko jechuun dhiisaare mucayyoon kun duuta isheen shakkama kanaaf iyyuu wanta akkasii yoo jedhan jecha namaa sana fudhatuu qaba haadhoo ishiiti kana du'aa ishiitu dhufaafii jira ishiin maal gochaa lakkii ija keessaa baasu kalee keessaa baasu gaafa jedhamu maal hojjaa jecha akkanaa dhageessa sila kaatee mucayyoon kun fayyite kaleedhuma iyyuu baasanii haalaalamtuun jedhaatu ati dhugaan dubbadda maaliif hin shakkama waan ta'eef sana qaba ishiitti ta'a jechuudha. Nama baadiyyaa sanataatiif firri hin jiru mee obboleettuma sana iyyuu maaltu galche firra hin qabanii jarri sun yaani waan firoonni hin jirani. Tala koo asinitti lola nurratti bananii hospitaala barriirra geenyee hin seenanu jedhaniitiin reebicha nutti gamnaan dhiisnee biraa deemnee gaafa yeroo baay'ee deddeebinee dubbannu kana kan ta'eefi egaa dhagaamee jira warra rakkoo isinirra geessi kuni.